Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf keessumaayyuu jiraattota sababa misoomaatiin iddoo daldalaa fi jireenyaa isaanii irraa kaaniif bakka bu'iinsaa kennu wajjin wal qabate karaa seera qabeessaa fi quubsaa ta'een deebii kennaa jira. Hoogganaan biiroo misoomaa fi bulchiinsa lafaa magaalaa Finfinnee obbo Mokonnin yaa'ii gama isaaniitiin bulchiinsi magaalichaa lammiileen sababa misoomaatiin kaan haalli hojii fi jireenya isaanii akka hin gaaga'amneef xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jiraachuu kaasanii jiraattota magaalichaa sababa Maatiin kaaniif 315 sagantaa carraa iddoo daldalaa bakka bu'iinsaa baasuu kanaan kutaalee magaalaa lama Lidataa fi Aqaaqii Qaallittiitti iddoo hojii akka argatan taasifameera jedhan. Rakkoo isaanii dhaggeeffannee akka magaalaatti guyyaa 7 keessatti iddoon daldalaa adda bahee suuqowwan koriidarii misooma koriidarii keenyan ijaaraman adda baasuudhaan guyyaa irraa kaatota hojii daldalaa manneen gandaa keessatti raawwachaa turan 315 sirni carraa baasuu raawwatee jira. Kaatotni keenya kanaan booda carraa argatan kanatti duguuganii akka itti fayyadaman fuula durattis immoo rakkoolee isaan quunnamu kamiyyuu karaa caasaalee magaalaa keenya sadarkaa jiruun adda bahee kan furamu ta'uu ibsuun barbaada. Magaalichatti lammiilee sababa hojii misoomaatiin bakka daldalaa isaanii irraa kaan karaa miira namoomaa bu'uura taasifateen iddoo daldalaa bakka bu'iinsaa akka argatan taasifamuus obbo Mokonnin yaa'ii hubachiisaniiru. Kaatotni tokkoon fedhii isaanii akka ibsan godhame humna kan hin qabne aksiyoonidhaan itti fufuu kan hin dandeenye garuu immoo mootummaan carraa addaa akka mijeessuuf kan gaafatanidha. Aksiyoonni hundumtu karaa dimokiraatawaa ta'een karaa ifa ta'een iftoomina qabuun ragaan isaanii qindaa'e biiroon kun akkaatuma kanaan suuqota qopheessuudhaan adda baasee carraas adda baasee guyyaarraa carraa baasisee jira. Lammiileen iddoo daldalaa bakka bu'iinsaa argatan aadde Aboozinech Mogasii fi Sa'iid Haji Hasan yaada kennaniin yeroo gabaabaa keessatti iddoo hojii bakka bu'iinsaa akka argatan taasifamuu isaatti gammachuu qaban ibsuun hojii isaanii idileetti deebi'uuf qophii qaban himaniiru. Iddoon nagahee saarbeetiidha. Baay'een gammadee amma ammaatitti hojii hiikee mana taa'ayyuu ijoollee kootii fi ofii kiyyaa fi aannan daabbootti hojjedheetoo daabbootti kennu argadheera. Mootummaan kunis haa galatoomuu. Hojiin bara akkuma ati goote hin tola. Dhabuutu nama rakkisa malee argachuun nama rakkisu. Baallafoo ጊዜ ብዙ ተብሏልተናል. Yeroo dabre keessatti baay'ee rakkannee turre maallaqa baay'ees baasneerra. Ta'us garuu marii jabaa taasisneen torban tokko keessatti deebii arganne. Carraa fudhachuudhaaf dhufuu kootti baay'ee hin gammade. Inni lammaffaan iddoon arganne naannoo galma gamtaa Afrikaatti waan ta'eef iddoo hojii gaariidha jedheen yaada. ያለው ነገር ጥሩ ለውጥ ነው ብዬ አስባለሁ።